አባቴ ሀቢቢ ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታምነ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከም ጅርቱ ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ maatii kiyya annagaadha alhamdulillah. ammas deebi'ee jira. amma immoo Aminaatu B23 irratti piraankii hojjechuudhaafi kasiifan akkuma naa milkaa'een ishirraa cufadhe Aminaadhaa bilbiluufani inshaallah niin argadha jedhee yaada. maaliidhaaf piraankiin kun immoo wal fakkaata. wanti wal fakkaateefis dhimmi isaanii lachanuu wal fakkaata waan ta'eef wal fakkaate waa biraa waan irratti hojjettu itti yaadne moo ittiin qophoofne moo akkan jenne maaliidhaaf dhimmi isaan lachan irratti dalaguudhaaf ka'ee dhimma isaan lachanuu laallatuudha waan ta'eef wal fakkaataadha. eenyutu rifataa fi eenyutu rifannee eenyurraan piraankii kana milkaa'aa fi milkoofne ilaaluuf waan ta'eef anuma waliin turaa isiniin jedha. ቪዲዮ kana yoo naa milkaa'ee sheerii sabskiraayibii koomentii naaf kaa'aa. yoonan dogongora qabaadhe immoo waan kana dhiisinaan jedha koomentii jalatti naa barreessi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Yusra. akkam nagaadha? Alhamdulillah meeqam jirtaa? jira alhamdulillah. Berarti akkam siyyaa dirba. Berarti adra wali haasofnaa magargarbaa. maarree sagalee minaa erguu didee bar. Laabisma sagalee si erguu yina wan dubbisnu waliin dubbisnu sicha osoo hin ta'in maal ta'e? abeesiin ta'ee inni maal akka ta'e hin beeku akkam. Alhamdulillah bilbila cufii kaybanni kaan xiqqoo gimmaa shaa'uudha akka akkanatti siisa. cufee banena dide. yoo alla gokkastaa. natti fakkaate akkam irree nagaa keetii? Alhamdulillah wallah atoo akkam fayyitee? amaan jedha alhamdulillah. atoo akkam? nagaanis jireenyi badhaadha? bareeda maan jennaan gaarnu ga'e. akkam irree yuutuubni kee akkam ta'e sii sirrate? sirratee deemu malee si anchi biyyummaan deemni gisee tokko tokkoof na jibbisiisa. viyuun hin deemu barre maaliif akka ta'e hin beekun. yoo sitiin dhiifa rakkoo baatu na fakkaata. waa'ee bini si deebee. kan kiyyaa hin deebine. maa gisee sadii gaafattee onnoon firfaa fillee odoo godhani. gaafadhe garuu hin deebine. ati gaafatte? lammataa as turee godheera. lammatatti argite? gadda. ani garuu itti ergee gisee jalqabaas dhaqee ilaale jaarsi koo gisee lammaffaas immoo dhaqee ilaale. Miseejji erga maal addaatiin mijattee yoo linguunni miseejji ergeef bara miseejji ergee miseejji sanii sirra erga imeelii keetiin akkoo itti ijoollee argeeti. ani tokko guunne ani heddummoo ni narraa haasni galaabadii malee kanuma tokko guunne si miseejji ani akkasitti dhaqaa laala malee akkanumaan dhaqaan jedhe oduu miseejji siin dhufin. amma ishiidhaa dhufe jechuudha. miseejji dhufe osanii qani sanii dhaqaa laalaa jedhaan jette ani maal beekaa gasees gahamne. ammaal beekare gisee lama dhaqee dhabnaani lammata hin dhaquu jedhe. lammata hin dhaqu naan jedhee na didee bakka afaan hin taaniin kakatee lammata hin dhaqu naan jedhee na didee. Manne laala situ ijoollee gaafa ta'u abbaa barsi miseejji namaa erge miseejji isa yoo suura dheeta milkita saniin dhaqanii ergine nama sodaatu nama jibbisiisa. rakkoo maarree si durraallee jijjiirate na baasu dammaree namaa sarmoorri biyyaa kunni. amma maal goona ree ani sirmaatu aaree tanani bakka baay'ee aaree tanani jira hin naqu naan jedhe hin dide. formaata isaa si gaafadha jedhee sii bilbile.
atama kanallee eegi nu abdulhaafin barin barsiisaaniti verify figuruun dandayyanani youtube innu paaspoortii ani 3-4 ergi gaafadhu yoon ergellee ni dhaqee ilaalu jedhe kaa maal godhare okay akkam gootaree siyyoo doo deebisee kenna rakkoon qabu irraallee hojii nu baasaan hojii jiraallee jennee rakkoon qabu hin danda'ama garuu an kan keessaniif cinqamaa jira malee kan kiyyaanii yuutuuba gubeen jira kanne aaree gubee bakka maal godhare maa jarjartisi sirii haawuz billa maanna hinta bakka maalitti godhare jechuudha gurgurattallee maana hindisi eebanni haawuz billaasi ani gurgurattallee barsii odoo nuttu himte wallaanuu si gurgurachiisa ijoollee teelegiraam irraan an birriidhuma achirraan argadhuutu hin barbaanne bakka yaa rabbi maal dhagaasii odoo akka inni nama azzabuuti wallaahi nama gubaniiti akka inni ibidda si nyaachisu abbaa barbaade milkeessaasi kuno sanuutu immoo ergasii qulfii immoo namumattuu kenne namni dhaqee nuuf haa ilaalu jennaan qulfiin hin badinaan jedhee bakka furmaata hin qabu kaa maal godhare Kenna rakkoon qabu si Facebook ati maa gubbeesi kun ijoolleen warroonnummaan anuma dhaqee rabbii jedhi rakkoon qabu yaadu waggaa sammuutti ija ani kan keessaniif cinqamaa jira wallahi anaa yoo jibbisiisee barna jibbisiisee tokko faana qaldiimo mina aarsee hin deemu si kati jedhee dhaabbata Diyaaroo kun namni yoo xaaree jedhe kun amma siyaan miidhaa isaa malee faayidaa isaa irraa hin argine waan ta'eef yaadila rakkoo hin qabu wanti darbee amma kan keessanii furmaata isaa isin jijjiiramuun hin danda'amu waan jedhamu si gaafadha jedheeni rakkoon qabuanii feezoon illee verify fi godhadhe amma yaasa hiyyaan dhaqeerra naa baasiidha inni Shamanne illee kan tokko dhaqee ni oorgisiin sodaadhe Addis Ababaan naanne rabbii siriyaa himanna himta rabbii jedhi garuu isin ba'uu hin danda'a miti kan keessan ani wallaasi akkasii ani kenna dhiisme ani hafuun yuutuuboon illee of verify fi godhadhe maal jee yoo rabbiin kenna godheerraa milkooftan jedheerraa yoo milkaan tabraa baafadhee kan agganaan nyaata laa kan kiyyaan cinqaminati kan kiyya umaatii miti too beekuu godhe waan ta'eef rakkoo hin qabu ani sinnatti amantanii yaa akka ofii keetii taate nu ta'inaan jettanii sinnatti yoo amantanii gidduudhaan immoo siifan hin deebine akkana eenyutu hin deebine maal jedhu gisee lammaa keetumaaf ergite moo hasiifaniitiif ergite ati awwalumatti qabaa kan keenya hundaafuu erge mallaqa gaafatanii barqoo yaada Addis Ababaa isinirraallee fagoo miti cinqii arganii karaa kana fagaatu kaawwa fagaates waan silaa nin godha jedhamee itti seename tokko gochuun dirqama Kanaaf ijaarsa hir'isii caalaa kuni xoosi kaa'uu bakka maal godharrisi ijoollee baay'ee kun oduraa walii horaannuyyuu asirraa baddee hin jette nama muraasatu asirratti argame waan ta'eef nullee ganamaan geennaa hin geennu rabbi beeka. Anu sanaaf aaree gubee bareedda isaa wal dhabee maal gochiidhaaf inni dalaga jedhee gubee bare yaani waan sababa hin guunne maaliidhaaf dhaxxee ilaalinii isaan maaltu walitti bu'iinsa nageesse kana booddee bakka gubeetuma taa'uun wayya jedhee kana nurraa gube. Gara wallaan seenaa namatti taasisee bakki ijoolleen hiriyaa ofii bakkee gaarii geettanus qaama ni gaabbu jedhee itti hojjeta. Ramani ijoollee baay'ee dhiisee kun galamii kiyyaafaa maashara uwwisee meeqabanii gargaara hojjetu seenaa ijoollee baay'ee. Kalas rakkoo hin qabu. Hankiyya darbeera wanti darbee kee rabbiin si milkeessu malee kanuma keessa. Meeshaan badin asirraan illee gisee korfallee ta'een dubbislam. Inshallah ni kanumaafuu dhufe kara wasaabbis
yoo ta'e karaa kanaanis yoo ta'e rakkoo hin qabu. namni jechuun wallahi arallee isumata nu waliin beekne biyya isuma hana waliin nu fidee nu barsiise akka obboleeyyanii nu godhe maal goonaa inshallah. Inshallah ma rakkoo hin qabuun. Ati nagaadha? Wallahi nagaa. Ati dalagaan akkamii sii ta'e hojiin maal fakkaata? Hojiin bareeddudha alhamdulillah waan jedhu hojiin. Amma koy rabbiin nagaa nu agartu. inshallah amma koy Abdul Abbi gaafattamu akkam yeroo hin danda'ama jettee gaafattamu gaafadhu re'an. Maali gaafatta? Eenyu kanoo lakkoofsi jijjiiramuu hin danda'ama jedhee gaafadha ka. Danda'ama inni nu barsiisaa nu jala siiniitiin haalee jira baay'ee jiraachuu hin dandeettan jedha. Atoo nufiini tophiin nufiini jijjiirachuu hin dandeessa jedhee. Gaafataan yoo saayii lakkoofsa isaa hin qabu. Akka ziree barsiisan fakkaate. Bakka anatti hin dallaniin egaanii akkanatti hin dallanne abdii qaba. Wallaahi takkallee sitti hin dallanaan situ galaana yaata illaahi halkanii hin biriidha. Ingiseen itti maatu sanfa bira hojjetu wallaahi garee namaa hirmaata yaa rabbi aduu duubaatti. Jechuuf maal godhanii miisiidhiis lubbuun namaatu badaa jirti xoosii nama habaa'u haganumatti qaatta jedheeti. Wallaahi urga sabanni huqqannee mataan keenya hojjiiti nu ta'e si namaanuu nu faggeessi addaanuuf. Maarree cinqatii meeqa irratti arginee tasiin geenye garuu ammoo otoo sababa xiqqoof jedhee eenyu jedhee karaa amma karaa tiktookitti wal argina ka karaa sanan deeman karaa yuutuubaa lammatan dhufu. Tokkokiin qabdaatiin. Hin qabu yaani namuma jalatti yeroo wal argine salaamata walii barreessina ka. Isa argareeti maal jedha foonnoon kee. Ijeen jedha ayyuukiyya waan of yoo jedhe si baa'uu barreessitaan ishoo qaba malee hin qabu. Bakka karuma yoo wal argine yoo karuma sanan dhufa karaa kanan dhufu ana garaa na kutee jira bakka yaani garaa namaadha yoo dhufellee. Sunummaa sitti dhagama beeki nama dhagama. Ayyee. Kanumaaf si bilbilee ani sagalee naa qabu hin danda'u si barreessuudhaaf immoo naaf hin mijanne barreeffama dheeraa namaaf barreessuu irra bilbilanii nama naasa'uu irra wayyaadha. Yeroo baay'een immoo sagaluma si qaba malee siin bilbilu akkasiidha. Siifanii himtee miyoo argattee furmaata isiin yoo simaamtee baafate simaallee beebee. Siifanitti ganaa imaanii itti muu sodaadhee bartee maalidhaaf jennaani amma kana ishiinillee abdiin irra keessa na eddee yoon amma deebisee akkana jedhu maalidhaan jetti jedhee tanan sodaadhee bartee. Amma qoyyuutu boon keen jiru si ittiin booda si eeggatti haamisee maammaledhaan ta'u. Laa ana bira badee jira kaasin bira an badu ana bira badee malee. Laalaa deebisuun dandeetame oyin Malee. Indeeffattaaba. In danda'ama. Indeeffattaaba. In danda'ame ho'atu wallaaltan hoo jiraate si deebisaan wallaalisi. Yuutuun namaa teerifaayifii godhata. Namni baree waaree agan lubbuu nama walajjeessa. Sirriidha inni. Kanin siin jedhamu. Amoo. Ani firaankii si godhaa. Dhagaa. Firaankii si godhaa jira deefama. Eebadee wallaahi jedhimeesi. Wallaahi firaankii si godhaa jira. Wallaahi lejilisi wallaahi yusri'a. Qoy mee anima jalqabe. Chaananima kee jala siiniitiin ilaala dhugaa rabbisi. Wallaahi mee amma si argaami uff. Yaa rabbi kiyyaam. Ati simoo. La si. La. Qoy mee naa bodde dhugaa rabbiyan. Orma firaankina godhaana wallaahi si araaramti. Jalqaban chaananima kee ilaala. Eebadee akkas jettee wallaahi na sobdaa dhugaa rabbi waan badaallee dubbadhe. Maal waan badaan dubbanne kootu firaankii si godhe. Si deebi'e muree uff.
Ani wallahi sirriitti illee hin jiru garuu ile wallahi akkam garaan nyaatte hin jedhin maaliif jennaan nama baay'ee tokko obsa qabdu wallahi miiqoisi akkuma namoonni ani akkamii gooti jedhaate garuu obsaara malee yaa rabbii keenya jaarsi kennanii deennaan akkamii yaanne jedheetiin bar wallahi asirraa wal barree akka obboleeyyaniitti ani yaada sagalee isin erguu dida malee wallahi hundi keessaniyyuu baay'ee tokko garaan nyaattan dhugaa rabbii hundinuu akka nama ijoolleen mana barumsaa waliin baratuuti. Yoo miidiyaa irraa yoo dhabnu. Adam viidiyoon waraabdimu qofa akka viidiyoon taani. Viidiyoo masii Wanda siin jedhu jira yaallama qabaa tokko sii kenna jedhuuf ta'a raayyuu bar'an yoo tokko moonii godhe sii kenna jedhuuf jedha raayyuu bar'as. Ani sitti kanaatu sitti dheerate jechaa jira bakka kee cinqamaan jira bar. Akkasi dhugaan ta'in bayaa ta'an jiyyoo ta'e maaliif jennaan si halkanii fi guyyaa olii wallaallee dhugaa rabbi isaa jettee meeqafan hojiin biyyaa baanee fayyadamnee hiriyoota meeqadhamnee ijoollee akkasumas namni beeke ka'a nama dhagamaa dhugaa rabbi. Wallahi namatti dhaga'ama. Ani gammachuu keessanii akkasitti isinitti himu jedhee tanan piraankii siin godhee dhiifama naaf godhe. Yaanni naa dhufe mureesi. Eessi dhufee jira. Aan deemee deebii gaafate gaa. Maal jee? Ana dhugaan piraankii maqaa godhaartaa bar dhugattu ani nyaata kiyyallee nyaachuu qorrisiise achi taa'ee bakka lubbuun na baate. Dhiifama naaf godhe ishee anillee wallahi nama rifachiisuun jaalladhu. Rifani maaliif jennan bakkee haatana as deebis jalqaba rifadhe amma garuu osoo na biraa ta'e onna biraa osoo ta'e hin rifadha. Rifatu sunna hafte gammachuu keessan bakkee jirullee wallahi yusraa beekanii haa cabbisullee tuqaa jibba malee nama waan gaarii yaada yeroo namni rakkatellee nama sanii daddafeeti waan sanii akka keerii kanan galmaan ga'uu danda'a yaada dhugaa. Tuqaa garuu tuqaa kana hin jibba sharri namatti yaadu dafee aara malee. Sirriidha inni amma dhiifama naaf godhi ka. Wallahi duraayyuu durii aan dura xiqqoo jaarsateeti aaree malee sitti aare maaliif jennaan dhugaa keetti hin balleessita waan ta'eef yoo hima aarta jechuun isarraa kunillee bu'aa qabaa jaarsi ofii isatu nama caale maaliif jennaan yoo isaa wallotte jette isaa kanaaf jette yookaan inni ofiin baduu danda'a yookaan isa milkaa'uu danda'a kana kan malee sitti aarre akkasitti sa'aatii kanatti guuttattee waliin waa hedduu argine. Sirriidha. Akkasii wallahi baga gammade congratulations jedhee jira haadha irra dukkina rahaa keessumaa gaggaabattee otoo sitti hin beekin. Baga walumaanuu gammannee siin sadhashi. Biyya turii piraankii godha walitti kuyi mana fakkaate an akka maal lafa kaatee jilmaan aree yoon nuna goote. Maal jettaree daawwattoota kootiin? Ammallee ani si amanaa hin jiru. Jara seenee maqaa keellee bilbila kee hin laale jedhee si ammallee piraankii na godhu jirta. Si amanitti hin jiru ani. Amma piraankii si gochaan jiruutti daawwattoota kootiin maal jettaan? Waan jettu jedhin dafi. Naa'ubsi xiqqoo. Naa'ubsi amma chaanaali makee kana dhugaa sirriitti addaame. Mala waan ta'eef urgaa. Guyyaa kadhimma guyyaa afuriitti silaa hin beeku dhugattu. Amma sartii godhaa. Jiran gomne sitti taphataa jira isa abbaa. Jirtaan beela. Jira. Daawwattoota keetiin Yusraa ima dhukkina rahaatti dhugaa rabbi baay'ee tokko rifadhee hordoftoota Yusraa mucayyoo tana qilleessumarraa wal barree obboleeyyan taane baay'ee tokko rifadhee bakkee asumarraa waa wal barree fi namni raasaa wal barree qaama wal beeku caalaa garaa nyaataa beekte ani dhiifama sii godhee jira rabbi dhiifama isaa godhu isii sirra caalaallee jaarsateeti aaree waan ta'e dhugaa rabbi warree as keessa yoo maqaa keessan dhahee dogongora dhugaa rabbi wallaahi dhuguma see dingatanarratti walte waan ta'eef. Jaarsi koollee uumaan balleessine armaan maqaa balleesse mallee namaan balleessine
isallee yoo tarii dallantee jiraatte dhiifama naa godhiif. Areetu gaari nyaatte walitti dhumna jennee yaadu jiraat. Siifanii walla takkallee shakkinii beekani maali jenna sirraa eenyam biraanki nama goota jedhee sirraa eenyu yaani nama akka osoo amma fakkeenyaaf Amina abdasitti oduu ta'e piraankiin gootiin jedha isaan shakka sirraa eegna siifan irraa piraankii eegu. Har'a sin argadhee sinirraa hojjedhee jira si argadhee jira. Yoo natti dallantee jiraattes rabbiif jecha dhiifama naaf godhi siin jedhee jira. Piraankii koo asuma irratti xumuraa.